Lettus jibbitus ati hagamma wanta kana ofirratti hin baranne taanaani wanta nama sinjichaa jiru kana borisumaan jedhu. Jalqaba gaafa biyyaa dhuftu maatii kee biraa yoo dhufte ta'e maatiin kee ilaalcha gaarii kunuunsa gaarii siif qabaachuu danda'u. Waatii kee maatii kee yookaan immoo abbaa manaa kee biraas dhufte ta'a bakka dhuftee sumatu beeka. Bakka ati dura baatee dhufte suni yeroo dura dhufte sana waan gaarii ilaalcha gaarii jireenya gaarii jiraachuu dandeessa. Boru garuu gaafa asii deebitee galtu wanta biyya namaa keessatti dabarsite siifi keessa kee qofatu beeka. Sumaaf suba qofaatu beeka. Gaafa deebitee galtu garuu maatii koo biratti deebi'een akka duraatti jiraadha. Abbaa manaa kootti deebi'ee akka duraatti hin jira. Wanti dura ilaalchi dura naaf ture suni arrallee inuma naaf jira jettee akkasitti ofumaan siisterta taanaan ati dogoggortee jirta. Biyya namaa keessatti wanta dabarsite guutummaa guutuu siifi si qofaatu beeka. Dadhabbiin ati biyya namaa keessatti dabarsite bifa kee ijoollummaa, humna kee ijoollummaa, miidhagina kee ijoollummaa, fiizikaalii kee ijoollummaa guutummaa guutuutti akka jirutti sirraa dhumii dheebuun kee beeluun kee dadhabbiin kee har'aa kun boru gaafa deebitu biyyatti tarii fuula kee irratti mul'ata, tarii rifeensa kee irratti mul'ata, tarii luka kee irratti mul'ata, tarii immoo qaama kee irratti mul'ata, bakka tokkorraa sirraa mul'ata. Inni kun gaafa deebitee galtu mudaa ta'eetu boru namni isa sanaan si tuqa jechuudha. Kanaafuu eenyumaan garaa ga'uuf jecha miidhama tokko ofirra geessisuu hin yaadinis. Bakka jirtaanitti nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota kee beekumsaalii. Ani baay'ee nagaa gootee akkam jettu isin nagaa keessanii jira galata rabbii qimamoonni madaamii akkam isinitti jira hojiin ana bira haala bareedaatiin jira. Ramadaana torbee lammaffaasaa qabsiisnee jira galata waaqayyoo. Oolmaa koo guyyaa kaleessaa jalqaba haga dhumaatti agaan danda'ee akka nama mijatee tokko isinii qabadheetiin dhufe. Isinis immoo turtii keessan akka xumura viidiyoo kanaatti akkasuma haaraa taateen warri dhuftan anaa dhufu jecha sabiskiraabii laayikii gochuudhaan akka xumuraatti na wajjin tura. Yoo warraa barattanii yoo warraa waa hubattanii jedheetiin abdii qaba. Yaada keessan isinis assaabas taayitii keessan waan isin bira jiru waan barattan waan hubattan waan beektan irraas koomentii irratti na barreessaa akka xumuraatti na wajjin tura isiniin jecha gara viidiyoo kanaatti yeroo deebi'u. Akkuma argaa jirtan egaa ganama ka'ee jechuudha. Ganama ka'eetiin waan baay'een hojjedhee wanta ani as keessaa galchuu yookaan waraabuu hin barbaanne yookaan hin dandeenye mana madaamii keessa kaameraan hiriira qabatee jira. Yaa'uu kanas ta'e sana tinaanan jedhu garuu viidiyoo waraabuu fi akkasuma mijataa miti sararatiin wajjin illee hojjechaa jira waan ta'eef ganama ka'ee mana qulqulleessee kushiinaa miicisa booda hojiin ittiin jara madaanaatti waan ta'eef gara galgala keessaatti kan hojiin hojjetamu. Isan booda ganama ka'ee mana hundumaa qulqulleessee xumuree gara kushiinaatti deebi'ee haala margaa jirtan kanaan kushiinaa koo miicee ergan xumuree booda as gara kanaatti deebi'ee bakka kanarra maal hojjechaa jira. Godinyaana qabachuudha kan waliin hojjennu nuti sadii taane hojjenna tokko Itoophiyaawii anaan lama tokko immoo Filiippiinidha jechuudha. Ishee Itoophiyaawii sana faana nuti ruuzii nyaannu biddeenidha kan nuti hojjetannee nyaannu. Erga hojii xumuree waan hundumaa miicee xumuree kushiinaa kootti deebi'ee kushiinaas xumuree amma kana jarri koo hin kaane anillee ganaa kushiinaa hojiitti deebi'a jechuudha. Maal hojjechaa jira biddeen tolchaa jira. Kuna biddeen haala kanaan tolchaa jira jechuudha. Maaliif gargaaru isaan nyaatanii xumuran nuti immoo maal nyaanna? Du'uu qabnaa kan hojjechaa olii kan dadhabaa olii onuu mitiire. Kanaafuu dirqama akkaataatti biddeen kana hojjetattan yoo barbaadanii akkamitti akka hojjetattan ijoollee baay'een nu didee nuuf ta'uu didee jechaa jirtu waan ta'eef karaa TikTok irraan illee yeroo tokko hojjedheetiin ture. Jalqabaa gadumaa viidiyootti aanu irratti yaada keessan ilaalee isinitti himuu nan danda'a. Baay'ee bareeda baay'ee mi'aa. Shiroollee mana keessatti hojjetachuu akka dandeessanii isiniin ja'a sumarraatiin kunoo kana fakkaata baay'ee kan bareedu ruuzii irraa bilisanuuti. Sabooddee nan oolee galata waaqayyoo hojiin baay'eedha akkuma beekamu xumuramee galgala jarri koos fuxuuranii booddee galgala gara kilaasikooti deebi'ee jira jechuudha. Amma haala hundumaa xumuree kunoo oolmaan koo baay'ee bareeda. Galgala kana gara ofii kootti deebi'eetiin jira. Galgala keessa naannoo sa'aatii 10 jechuudha. Akka biyyaa naannoo jiru kana yookaan akka Imaaraatti sa'aatii 10. Akkuma yeroo ndaasinin jedhu oilii ol hojjetatanii ol kaawwatanii gaafa dadhabdan gaafa yeroo dhabdaniif isin fayyada kan ol taa'e hin badu mixiin kan bana ol keessa ganna gadi fuuftee nyaatti kanaan isinin jedhu yeroo akkasii fayyada. Yaa oilii kana jinjibila roosmarii qurunfudii asabuuda gurraachaa fi oliif oilii yookaan zeeyituunii kan of keessaa qabu hojjetadhee kaawwadhee gilaasii koo keessaan qaba. Ammuma akkuma argaa jirtan kana dadhabbiin illee narraa beekamaa rifeensi koo garuu baay'ee akka hin taane ta'ee jira. Inuma na rakkise rifeensi kuni. Yaa'u baay'ee wal xaxee jira akka kaameraa irraatii miti
guys sagaleen na cuccufamaa jira qilleensi akka malee qilleensaa jira wayituma qilleensi jijjiiramutti sagaleen kun qabamu malee gadi hin beeku. So kuno bakka kanatti amma xiqqooshee oilii xiqqooshee itti fayyadamee rifeensa koo miiccachuufin deemaa jira jechuudha. Marga hojii xumuree gana zuhorii salkanii gana nyaatu garuu erga foxooranii waan hunda xumuranii itti sassaabee waan itti guuramu sana jala guuree gara fooqii gara kilaasii keenyaatti erga deebinee xiqqooshee reest taayimii yookaan boqonnaa xiqqoo qabna waan ta'eefu amma deebi'anii zuhorii nyaatanitti jechuudha. Kuno haala margaartan kanaanii oilii xiqqooshee itti fayyadamaa jira walitti malakkatee isinii jira. Yeroo firii keessanii ol kaawwattanii gaafa akkas dadhabdan gaafa akkasii taayimii dhabdan ol fuutanii itti fayyadamtanii rifeensa keessan miiccachuu dandeessu isiniin jechuu fi kun xiqqoo filla fiitiitti jechuudha baay'ee barbaadu maaliif ammuma kanas miiccuu barbaadeefuu daqiiqaa 10-15 amma kana fitti dibee daqiiqaa muraasa daqiiqaa 10-15 yoo baay'ate wayyaa xiqqoo qaba wayyaa sana amma tokkotti tursee as deebi'ee hiikee miiccuuf jechuudha. Akkuma jalqaba irratti isiniin jedhe kaayyoo fidhaa boru bakka guddaa ga'uu fi bora akkas ta'uuf jettanii eenyummaa keessan dagachuun mudaa ofirratti agarsiisuun dadhabbina keessanii wanta isin itti jiraachaa turtan wanta isin keessa turtan isinumaaf isin mataa keessan beeka malee eenyuun keessan namni tokko namni isiniif hubatu hin jiru. Ispeeshaalii ijoolleen biyya galtanii deebi'in asumaan itti fufiinsa haaraa taatanii hojjechaa jirta. Warri galanii deebi'an illee waan baay'ee arganii dhufaniiru ta'uu danda'a. Isaan namayyuu barsiisu malee namni isaan barsiisan miti. Isaantu nama gorsa malee namni isaan gorsa miti. Garuu warri haaraa taatanii dhuftan of eeggannoo xinqaaqee godhaa. Eenyummaan namaniina namni jijjiirama. Siif kan ta'u suma mataa kee qofaadha. Yoo ati miite namni illee irratti si miidha jechuudha. Yoo ati ofiif jiraatte yoo ati ofiif dhaabbatte garuu borullee namni akka darbee simmiine giddibiisii ta'a jechuudha inni sun si fayyada. Kanaafuu kabajamoo hordoftoota kee fi qobsaallee kun amma kana hiikee jira daqiiqaa 15 yoo baay'ate kanan turse filuun barbaadu gaayis maaliif akkasumatti roon ilaalu baay'ee walxaxee jira waan ta'eef filuun barbaadu daayirektii shaaworii yeroon galu sana achi keessatti filuu barbaada maaliif bishaaniin lallaafa waan ta'eef masaajii godhee jira kun kana fakkaata jechuudha. Qibaatiin sun dhugaa dubbachuuf torbee 2 fixee sadaffasaa qabatee jira baay'ee bareeda fooliin salii namatti tola bakka orgaanikii isa suuqirraa bitamuun olitti baay'ee kan namatti tolu baay'ee kan nama fayyadu kuno kana fakkaata jechuudha. Maayikee xumuree uffata yuunifoormiitiin inni olee argitanii jirtan amma jijjiirradhee shaaworii galuu fi akkuma argaartanii wantoota na barbaachisu kanadha jechuudha. Shaamboo akkasumallee fooxaa koo akkasumallee burushii koo fudhadhee yookaan kan ittiin filadhu filuun dirqama. Kun kana fakkaata jechuudha baay'ee walxaxee jira garuu baay'ee tokko ni dadhabsiise yeroo toon xiqqoo ishee gadi taa'echumatti waan irra funatti fakkaata garuu rafuun barbaadu hojiin isin jira waan ta'eef xiqqoo rafee on keessa mataa na dhukkubsa waan ta'eef yeroo shaaworii galu immoo natti salphataa jechuudha. Rifireeshii ta'een kaa kunoo kana fakkaataa kanaatiin miicaa jira. Shaamboo kanallee isinitti himee ture suuqii barbaadan irra jira jedhee suuqirraallee isinii agarsiisee gatiin isaa baay'ee salphaadha. Dirhama 15 qofaan hin bitee isin gabaa biyya jirtan irraatii bitaa isiniin jechuu fi viidiyoo laayikii sheer gochuun irraanfatiin gaayis. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Biyya sa'aatii 24 nama hundumaafuu sa'aatii 24 kenname sa'aatii 24 guutuu namni hojjeta jedhee yaadu haa ta'u daqiiqaa 10 daqiiqaa 15 soddoma gaa sa'aatii tokkotti eenyummaa keessanii bakka qabaadha. Keessumaa ramadaana kanaan qabatanii rifeensa keessan shaashii keessatti xaxxanii kan ukkaamsanii keessan yoo ta'e yeroo achi deebitan bakka sanatti argattan baay'ee miidha. Eenyummaaf jettanii eenyuun garaa ga'uuf eenyuun gammachiisuuf jettanii miidhaa tokko ofirra hin qaqqabsiisinaa gaayis. Senegalee eenyummaaf jettanii jechuudha keessumaa qimamoonni madaamii miidhamni gaarraa boruutti mudoo godhanii ittiin deebisanii arrabsu malee kanaaf jecha achi ga'uuf jecha miidhamte namni siin jiru hin jiru. Haa ta'u immoo malee bor lafa kanarra qofaa kee hin jiraattu. Eenyumayyuu taane tarii maatii kee obboleessa kee abbaa manaa kee eenyu kee wajjin jiraata. Isumatti deebi'ee boru marzii sitti ta'a jechuudha. Kanaafuu eenyuun garaa ga'uuf of gatuun hin barbaachisu. Kunoo haaluma argaa jirtan kanaanii kunoo filaa jira jechuudha. Miicee xumuree jira already. Xumuree jira. Bakka kana kunuuti as kanatti qibaatiitti fayyadamuu barbaadu. Yaa'u iskaala kireemii iddoon keessan karaa TikTok irraan illee akka jaallattanii akka barbaadaa jirtan akka bittanii walitti fayyadamaa jirtan illee jirtu. Maal godha sagalee kana gaayis
bishaan immoo itti dhuguu laata. Kuna bakka kanatti kun erga miicee xumuree kana fakkaata. Humni isaa baay'ee bareeda. Baay'ee lallaafaa jechuudha. Qibaatiin itti fayyadamu qopheeffadhee vaaziliinii fi qibaatii qullubbii adii fasaashii isa booda iskaalaa kireemiidha. Iskaalaa kireemii kan akka barbaadanitti fayyadamuu dandeessu. Yoo barbaadan firiizii, yoo barbaadan quxuxurii, yoo barbaadan whatever wanti isatiin barbaadan isiniif hojjetaa jechuudha. Baay'ee bareeda. Jalqaba irratti qibaatii fasaashii kanaa fi vaaziliiniidha kana fayyadamu. Xiqqoo garuu baay'ee siina. Maaliif sadaffaan jira waan ta'eef yookaan kireemiin jira waan ta'eef. Qibaatiin kun kireemii sana faana gaayis sagaleen koo irra cirraas na rakkisaa jira. Maal akka ta'e hin beeku. Ganamas mana barumsaa deemeen ture. Ijoolleen koo qormaata fatanaa sadhumaa qaba waan ta'eef egzaamii qabu wajjin oolee qilleensa achittis na rukutee ta'a. I don't know waan sanaan galii na huhudhaa jira. Qadaamii barumsi jira akkan jenneen jira. Qormaata qaba waan ta'eef faayinaalii. Kanaaf achi keessa achitti qorsiiseen deebi'ee dhufee sanaan ta'een beeku sagaleen akka kun akkuma argaartanii jalqaba irratti fasaashii qibaatii qullubbii adii fi vaaziliinii fayyadamee isa booda iskaalaa kireemii baay'ee kan bareedu baay'ee kan namatti tolu lislas godhee jechuudha. Guddina rifeensaafis warri itti fayyadamaa jiran ispeeshaalii warri karaa tiktookii irraanii baay'een fayyadama shoortii viidiyoo irratti jechuudha karaa tiktookii. Warri tiktookii kun binisuma maqaanii kan misirraa kibii qofsaalii kan jedhuun sirtii hoggotan isinii baasa jechuudha. Warri immoo karaa tiktookiidhaan lookeeshinii godhatanis gara yuutuubii dhuftan. Kunoo iskaalaa kireemii baay'ee faayidaa qaba jechuudha baay'ee. Kunoo haala kanaanii dibuudhaan anamma quxuxurii isaan barbaade sababni isaayyuu firiizii gochuun barbaanne eessan deemettanii tasuman jira manama keessan jira eessa deemame lukkuun mana baatee lukkuuma qimamani madaamii keessatti warra akka koo kontiraatartan lukkuuma ta'anii gaayis lukkuunu xiqqoo achi fagaatti mitiire viidiyoo kanaa gadhumaatti akkasiin daawwattaniin barbaada maaliif akka ta'e hin beeku. Kunoo haala kanaatiin quxuxurii isaa hojjetachaa jira jechuudha. Yoo haga dhumaa isin agarsiisuu dhiisuu danda'a sababni isaa viidiyoo waan dheeratuu fi kat keessaa godha shoortii godha jechuudha keessaatii. Kana wayitan baay'ee dadhabee jirti garuu ani rifeensa gogaa fedhanii eenyumtu duuba nan deebisu. Baay'een of jaalladha gaayis. Akkuma isin jedhe eenyuun garaa ga'uuf eenyuun gammachiisuuf. Akkuma kana fakkaata jechuudha baay'ee kan namatti tolu baay'ee laslas kan godhu keessattuu warri rifeensa jabaataa qabdan sisteema kanatti fayyadama. Kunoo kana fakkaata jechuudha na quxuxurii fufurdisee hojjetachaa jira. Guyyaa lama booddee beekaachuudha kan torbanitti yeroo tokko kananii kireemii kanatti illee fayyadamu. Torbanitti yeroo tokko kana miicuu garuu torban keessatti yeroo 3 filan. Torban keessatti yeroo 3 gaafa guyyaa lama har'a hojjette miti guyyaa lamaan kan hojjette gaafa guyyaa 4 hojjette gaafa guyyaa 6 gaafa guyyaa 7 kalas namicha washing day namicha jechuudha gaafsan. Kara tokkoon fidee jira fooliin isaa baay'ee kan namatti tolu jechuudha iskaalaa kireemiin akkasumallee qibaatii qullubbii adii warri beektan beektu. Kunoo galata waaqayyoo haala kanaatiin xumureetiin jira kana fakkaata. Guutummaa guutuutti viidiyoo waraabuu baadhee irraa barachuu irraa hubattu itti fayyadamtu itti gammaddu ni jaallattu. Chaanala kibii qofsaalee filannoo keessan godhattu laayikii sheerii guutuu sabiskiraaybii lees kuma 20 galchisu dheetiin abdii qabaa warri na jaallattan kabaja jaalala sinnaaf qabdan nalcha sinnaa qabdan iddoo keessan nan beekaanillee akkasuma jajjabina keessaniin deddeebii akkan dhufu mooraalii godhadhee akkan dhufu kan na taasise tokko isin waan ta'eefu kana fakkaata viidiyoon isin qabadhee dhufee dhumni isaa kana fakkaata baay'ee kan namatti tolu kan hidhee isinitti himuu hin danda'u irribni na qabaa jira dadhabbiin dhufaa jirti. Kun akka kanaatti jechuudha bakka barbaadan illee kan ittiin deemtanii zanaafataa jechuu dandeessanii qaanii sheemii tokko kan hin qabne kan keessanii kan ofii keessaniitis confidence successfully kan qabu kun kana fakkaata jechuudha. Akkasii kabajamuu hordoftoota kibii qofsaalee
kun akkasii jechuudha. Amma xumureetii jira. Dhuma irra galgala jechuudha. Jidduutti kutee gadi bu'eera garuu fooqarra jira jidduutti kutee deemeera. Isinitti ni himee malee jechuudha. Amma kanaa galgala bakka rafuuf hin jira naannoo sa'aatii 3 walakkaa takkas halkan keessaa jechuudha. Gara barii jechuudha akka Itoophiyaa sa'aatii 9 walakkaa jechuudha. Amma kana xumureetii jira. Fuula kootti amma kana baasilinii kana kanan dibadhu. Baasiliniin kun baay'ee bareeda. Masaajuu kan moisturaayidii fuulaa fi nyaadallee kan bareechuu wantoota jajala gurraachonii fi funyaan cina waan akkasii fi kireemii kan biraadeen qabaachuudha. Looshinii sanas garuu yeroo hundumaa kan takataataa hin fayyadamu darbeeti. Takataataa yookaan yeroo hundumaa kanan fayyadamu baasilinii kanadha. Asirratti gaaffii qabaattan gaaffii dabalatas yoo qabaattan koomentii irratti barreessaa like sheerii gochaa. Nayigaa sininjaa gammaatti waan wajjin turtanii fi hedduu galatooma kabajaaf jaalala guddaan isinii qaba. Qibamoonni madaame jabaadha. Bakka jirtanitti nagaa fayyaa hin dhabina. Sininjaa turti keessan na wajjin gammaatti waan gootanii fi hedduu ulfaadhaa galatooma. Baasilinii kanallee haala kanaan itti fayyadama. Faayidaa qaba obsaan itti fayyadama. Isiniin jechuu fi viidiyoon koo gara xumuraatti jirti. Anmoo let's go gara rafuutti deemaa jira. Gammaa waan wajjin turtanii ulfaadhaa galatooma. Bye.